Akkam nagaa jirtu kanneen chaanalii kana yeroo jalqabaaf bantanii daawwataa jirtan ani maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Fayyaa Ijoollee fi Daa'immanii akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Kanneen kanaan dura chaanalii kana sabiskiraayib godhin sabiskiraayib gochuun waa'ee ijoollee waan hedduu irraa baradhaa jechuun barbaada. Barnoota amma qabadhee jiru waa'ee daa'imman quba isaanii hodhan yookaan daa'imman quba isaanii xuuxuun rakkisan irratti maatiin maal beekuu qabu maal gochuu qabu kan jedhu irratti barnoota gabaabaan qabadhee jira. Hanga dhumaatti na hordofaa. Daa'imman gadameessa haadhaa keessaa osoo jiraniyyuu naannoo ulfa 7-30 quba isaanii hodhuu eegalu. Haadhuma garaama haadhaa keessa jiran gadameessa haadhaa keessa taa'anii ulfa 7-30 booda quba isaanii hodhuu eegalu. Akkasumas maatiin daa'imman boo'an tasgabbeessuuf akkasumas dhukkubbii hir'isuuf akkasumas immoo akka isaan rafan taasisuuf quba isaanii afaan kaa'uun kan baramedha. Akka isaan hin boonye tasgabbeessuuf akka isaan rafan taasisuuf yeroo tokko tokko immoo fakkeenyaaf yeroo dhukkubbiin itti dhaga'amu quba isaanii afaan kaa'uudhaan quba isaanii yeroodhaan xinnoo dhukkubbii amma hir'isuu qaba jechuudha. Quba afaan kaa'uun. Kanaaf maatiin tokko tokko akkas gochuun kan baramedha jechuudha. Isaan kun amala deemsa guddinaa keessatti mul'atanii fi kan dhibee hin qabnedha jechuudha. Gara haadhaa keessatti quba hodhuun erga dhalatanii booda quba hodhuun kan rakkoo hin qabnedha. Yeroo hedduus umurii ji'a tokko booda haadha buddeenaa yookaan yeenjeraannaa yookaan peesfaarii ishee jennuun daa'imman ishee afaan keenya akka isaan rafan taasisuun kanaan bakka bu'u. Ofii isaanii quba hodhuu dhiisanii haadha buddeenaa afaan keenya akka isaan isa hodhanii taasisuun bakka bu'a jechuudha. Naannoo umurii waggaa 2 booda daa'imman hedduun amala akkanaa dhiisaa deemu. Guddina keessaa amala quba afaan kaa'anii quba isaanii hodhuu kan xuuxuu dhiisaa deemu jechuudha. Haa ta'u malee darbee ijoollee muraasa biratti amalli kun dhiisuu diduun itti fufee afaan irrattii fi akkasumas dandeettii dubbachuu irratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'a. Waggaa 2 waggaa 3 booda itti fufee guyyaa guutuu quba isaanii afaan keessa kaa'anii oolu kun immoo dandeettii dubbachuu fi akkasumas immoo afaan isaanii irratti illee fayyaa afaan irratti illee rakkoo uumuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf rakkoo akkamii uuma yoo jenne lafeen mangaagaan oliif gadi seeraan walitti dhufuu dhabuu yookaan wal darbuu danda'a jechuudha. Guyyaa guutuu quba hodhaa oolu taanaan akkaataa itti allaayimentiin mangaagaan oliif inni gadi seeraan wal qabachuu yookaan walitti dhufuu dhiisuu danda'a. Akkasumas immoo ilkaan dhaabbataa jalaan biqilaa jiru irratti dhiibbaa uumuun karaa hin taane akka inni biqilu taasisuu danda'u. Ilkaan karaa hin taane bakka sirrii hin taane ilkaan dhaabbataan jalaa dhufu dalga akka inni biqilu taasisuu danda'u jechuudha. Quba yeroo dheeraaf afaan kaa'anii ooluun. Amala akkanaa daa'ima isaaniirraa kutuuf maatiin maal gochuu qabu? Maal yoo dalagan daa'imman waggaa 2 waggaa 3 booda akka isaan quba isaanii afaan keessa kaa'anii hin oolle akka isaan quba isaanii hodhaan oolle taasisuu danda'u jennee yoo ilaalle kanneen gurguddoon inni jalqabaa yeroo daa'imman wanta kana dalagan itti dheekkamuu dhiisuun yeroo isaan irraa of qusatan badhaasuuf jajjabeessu positive rewards jedhamu. Itti dheekkamuu afaan keessa quba qimaa foota itti dheekkamurra har'a quba afaan keessa hin keenye yeroo ammaa quba afaan keessa hin jirtu ati cimaadha jennee badhaasuu jajjabeessuu kan jedhu jechuudha. Positive reward waan akkasii akka isaan daa'imman waan akkasii dhiisan taasisa. Inni gara biraan wanta adda addaan harka isaanii ko'omsuu. Harki isaanii gara afaanitti dhaquun harki isaanii akka waa qabu waa baatu taasisuun harka isaanii biizii gochuu jechuudha. Inni kaan immoo dibata hadhaawaa ta'e kan fayyaa daa'imaa irratti miidhaa hin qabne quba isaaniitti dibuu. Dibati tokko tokko kan quba hin gadhiisne kan fayyaa daa'imaa irratti immoo rakkoo hin qabne quba isaaniitti hodhimne yoo quba isaanii sana afaan kaa'an isaanitti hadhaawaa waan ta'eef hin dhiisu jechuudha. Haadholiin keenya dur maal godhu akka daa'imman harma guban yeroo barbaadan muka eebicha jedhamu tokko harma isaaniitti dibu. Yeroo daa'imman harma isaanii sana qabatan itti hadhaa'aa jechuudha. Kanaaf hin dhiisu jechuudha. Kanaaf wantoota hadhaawaa ta'an quba daa'immaniitti dibuun akka isaan quba isaanii hodhuu dhiisan taasisa jechuudha. Inni gara biraan osoo hin nuffiin sirriitti irra deddeebiin barsiisuu. Ofuma isaanii akka isaan dhiisan irra deddeebuun guyyaa tokko guyyaa 2 osoo hin ta'in irra deddeebiin guyyaa akka isaan irrisaa deeman taasisuu. Wanti kun tarii guyyaa tokkotti dhaabachuu dhiisuu danda'a. Garuu guyyaadhaan akka isaan irrisaa dhaaban barsiisuu irra deddeebanii itti himuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas hanga isaan dhiisanitti obsa qabaachuun barbaachisaadha. Daa'imman hedduun waggaa 2-3tti quba afaan kaa'anii hodhan malee yeroo guddataa deeman dhiisaa deemu.
Kanaaf yoo isaan quba afaan kaa'uu dhiisan yeroo kennuuf hin barbaachisaadha jechuudha. Gorsinee wanta dhaabaa afaanitti qubatti dibnee waan dumaa goonee dadhabne yeroo kennuun barbaachisaadha. Ofuma isaanii gaafa guddatan dhiisaa deemu waan ta'eef. Haa ta'u malee akka dafee dhaabbatu yoo barbaanne tarii maatiin tokko tokko bakka wanti kun dafee dhaabbachuu qabu jedhan maal gochuu qabu? Bireesii ilkaan isaanii tiisisuun barbaachisaadha jechuudha. Daa'imman quba isaanii hodhan yoo ilkaan isaaniitti bireesiin hidhame almost hedduun isaanii hin dhiisu. Osoo yeroon fudhatin osoo ooleen buleen akka dhiisuu barbaadan daa'imman bireesii ilkaan isaaniitti tiisisuun barbaachisaadha jechuudha. Daa'imman quba hodhan ilaalchisee barnoota gabaabaan isinii qabadhee jiru kanuma. Kanneen chaanalii kana subscribe gochuun na hordofaa. Hedduu galatoomaa.